Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti. Hordoftooti hawaa yuutuubii jirtu fayyaa keessanii ani nagaadha alhamdulillah. Gaaffii isin na gaafattan hagan danda'e isinii deebisuuf yaadeen jira. Hanga dhuma gaaffii sanaatti na wajjiniin tura. Hawaan jaallattuu laata? Hawaan kan keenya taateetti joo. Hawwii baga nagaan deebite iddoodhaatti eessatti turte garuu hin beekus baga nagaan deebite kan keenya ta'uu kan irraanfatinatti asumarraan ijoollee keenya hawaa kan keenya akka isheen taate immoo quba qabaadhaa gurratti siin calau jibbinaanii kanaa booda tolee akka kanadha isheenii waan cooteefaa isinii affeelti hawwii gaafan galulaa karaa manni keessanii goreeshuun kooraa muka lama fudhadhee galashee yookaan an ta'u ta'e hin dubbadhu gaaffii tokkoffaa. Samiraan eenyu nama akkamiiti? Samiraa madaa. Samiraan nama akkamiiti isa jedhuufi gowwaa gara laafetti kan nama jaallattu jedheen yaada akkasuma yaada sammuu kiyyaatti. Gaaffii lammaffaa Oromiyaa keessaa bakka dhaloota kee eessa? Intala baadiyyaa moo intala magaalaati? Ani Oromiyaa keessaa Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti dhaladhe baadiyyaas taayiraa magaalaas taayiraa abbaan kiyya mana iddoo lamaa qaba magaalaas nan jiraadha baadiyyaas nan deema harmeen koo jaa baadiyyaa jiraattuuf jechuudha lamman saayyuu nan beeka itti jiraachuu akka gaashaatti. Gaaffii sadii Doktera Oromoo keessaa waa'ee ni cabaa kan barsiisu eenyu maqaa fi bakka dhaloota isaa ibsii. Utuu soban dubbatini Doktera Gaashaa qabna. Dokterri sun immoo kabajamaadha jaallatamaadha. Akkan jaalladhuuf akkan kabajullee asumarraan akka inni naa baruun barbaada gurrattis jala abbaa cabsaa. Dokterri naaf yaadgeetu jedhee yaada. Bakka dhaloota isaa wallaahi adda baafadhee hin beeku garuu ijoollee Harargee natti fakkaata. Akkasiin jedha doktera keenya nuu jiraadhu. Gaaffii afur artistoota dubartootaa keessaa woboo koo jettee sirbite eenyu maqaan ishee sirba ishee xiqqoo nuu jedhe. Maqaa ishees nan beekaa bareedduu kiyyaa Ilfinash Qannoo jedhamti woboo jettee kan sirbite sirba ishee garuu jechuu natti ulfaata hin beeku sirriitti ilfee koo haadha qabsoo haadha Oromoo si jaallannaa umurii nuu dheeradhu nuu jiraadhu asumarraanii isiniin jedha. Bakka isheen jirtutti nageenya rabbii siif haa ta'u. Gaaffii 5 artistoota Oromoo keessaa sirba eenyu dhaggeeffachuu jaallatta? Haceedha ka Hacaaluu Hundeessaa sirboota isaa baay'een jaalladha warra kaanis nan jaalladha garuu sirba Hacaaluu Hundeessaa hunda isaayyuu baay'een jaalladha dhaggeeffachuus nan jaalladha. Gaaffii 6 obboleessa keef abbaa manaa kee keessaa kam jaallatta? Dhugaa dubbachuuf obboleessa koos nan jaalladha irra caalaa garuu dhoksaan maal godharee dhossuun hin ta'u miti abbaa manaa kiyyan jaalladha. Maaliif yoo jettee yeroo rakkadhu na wajjin jira yeroo bal'inaa na wajjin jira yoo wallaalee na gorsa na sirreessa saniifuu obboleessa hanga murtaa'e wajjin turta miti sanaa booda mana kee dhaabbattee irraa adda baate abbaa manaa kee wajjin jiraattan siin jedha. Abbaa manaa kiyyan jaalladha asumarraan. Gaaffii 7 mee mudannoo kee kan yeroo biyya Arabaa dhufte yookiin biyyattis yoo qabaatte nu kofalchiisi. Mudannoon gosa baay'ee jira mudannoon baay'ee jira bartee gaafan jalqaba biyya Arabaa dhufu oomaaniin hojjedheen waggaa 2 yeroo oomaanii deemu sana jalqaba jechuudha. Dhufee Dubaayitti bu'ee Dubaayirraan hin deemee konkolaataa keessa teenye namni nu fuudhu suni nu geessu sun jechuudha. Shaayii nuu bite shaayii sana gaafa qammasnee jennu aannan sun waa jedha achumarraa waan ta'e waan taamirii tokkodhaan dubbatamu gaadhiisaa akkasumatti bira hafa mudannoo cimaadha sun. Mudannoo ka biyyaa isa jedhummoo mudannoo baay'ee nama mudata biyyattis. Mudannoo sana ni irraanfadhu
jechuun mudannoon sun yoomiyyuu jakoo dura jira. Guyyaa tokko ani magaalaa jira yeroo sanatti, jaalalleen koo baadiyyaadhaa galaa jira. Utuu inni karaarra deemu inni bilbila naanaasaa deema. Ijoolleen dargaggoon 3 moo isa dura jiru. Isanii naa dawwalee na haasofsiisu. Eenyu na haasofsiistaa jedhanii jennaan maal isin dhibee jedhaan. Dheeraadha waan ta'eef isiniin gabaabsa. Karaarratti wal lolanii isa isaan karaarratti wal lolan lolli sun illee guddaa ta'ee walirree reebanii walillee madeessaniiru. Anilleen immoo sababa isaa manatti waa baay'een na mudatee jechuudha. Obbolaawwan kooti wal loleellee maal jedhee isiitti ma baay'een dhiirata saniif iyyuu gabaabsuu wayya. Mudannoo sana yoomiyyuu hin irraanfadhu. Nu garuu amma wal fuunee wajjiniin jirraa jechuudha, bultii horanne. What a shock, man! Gaaffii 8 tokko filadhu jedha gudii dhaga. Aslii onnee sabaa moo Isiyaaq Zeenuu filatta? Anaaf lachuun isaaniiyyuu tokkodha. Nan jaaladhaan ijoollee Oromootiin tiiree. Garuu yoo tokko filadhu jette immoo Isiyaaq Zeenuu baay'een jaaladha, baay'een kabajaanii walitti siqannaa. Biyyattis ta'ee asittis naman jaalladhu, naman kabajuudha. Akkanan siin jedha. Garuu anaaf lachuun isaanii ijoollee Oromoo qaqqaalii sabboontota koo isiniin jaalladha lamman keessaniyyuu. Akkas gaaffii 9 shamarran keessaa nama jaallattu qabda? Eenyu addatti jaallatta? Toltuu tufa. Waan isaan beeku baay'een jaalladhaanii bakka isheen jirtutti daraa biraan naa ga'anii. Baay'ee tokkoon jaalladha waan isaa jaalalan isheef qabu ibsuu hin danda'u. Toltuu tufaa baay'een jaalladha. Dubartii fakkeenya gaarii isheerraa baratanii jedhee yaada. Gaaffii 10 ati akka keetti Itoophiyaa waliin buluu moo Oromiyaan biyya taatee qobaa buluu filatta? Baay'ee rakkisaadha gaaffiin kun garuu. Maali seete? Waanuma fedheef iyyuu jechuudha. Oromiyaa bilisoomtee nagaa qabaattee harmeen Oromoo boo'icha dhaabdee gaafa Oromoon tokko ta'e Oromiyaa yoo filatanii wayyuure jiitu badhaatu Oromoo koonaa wayya jedhee yaada. Garuu ani hin beeku. Gaaffii kana baay'ee nama rakkisa itti yaadne ni kana. Gaaffii 12 gaaffii 11 jireenya kee keessatti nama jaallattuun wal dhabdee boossee beektaa? Nama jaalladhu wal dhabee boo'ees hin beekusi. Nan mudanne waan akkasii. Gaaffii 12 yeroo daa'imummaa keetii ji'a soomanaa dhokattee bishaan dhugdee kaatee akka waan soomaa oolteetti maatii waliin faxartee beektaa? Osoo hin sobiin godheen beeku. Waan godhe tokko soba sobuun hin ta'u haraama mitiire godhee hin beeku garuu. Saniifiyyuu na amansiisuu yaadiyyaa hawaa keenya dumbushee ko. Gaaffii 13 barsiisaa kee qoromsa xumuraa barnoota keetii si qoree waraqaa kee ol kaa'ee galgala kottuu fudhuu qobaa kee osoo siin jedhee dhattee fudhattamoo? Gaaffii bareedaadhallee mudannoo isaas hin qaballee. Dhaqeen fudhadhu. Inni maaliif ijoollee keessatti naa kennuu qaba malee qobaatti kaa'emaaf kottuu fudhuu naan jedhama narraa barbaada tarii. Kutaa 9tti mudannoo na mudate qaba waa'ee barsiisaa kanaa. ICT nu barsiisa barsiisaan suni. Ani abbaa manaan qaba yeroo siyyuu bultii qaba. Na jaallate gaaffii jaalala na gaafate lakki ani bultiin qaba jaarsan qabaan jedheeni dhaga'uu didee utuu jedhu dhumarra qormaata nu qoree qormaata isaa 60 keessaa duwwaa naa kaa'e. Homaa miti. Gurratti si cala'u bakka jirtutti barsiisaa isiiti kutaa 9ffaa koo. Anamma maastersii mataatti baaddee kushiinaa arabaa keessa baraddisti wajjin iyyaan oolas si caalaan argadda si caalaan nyaadhasi. Nagaanoo liqixxeema walii jirraa bakka jirtutti hojii keenya. Gaaffii 14
abbaan manaa kee yookiin jaalalleen kee osoo shamarran biyyaa waliin ciisu argitee filannoon kee maalii? Otoon argeemu irraan adda ba'a nanni isa malee waa biraa keessa hin galu isallee hamminatti yaadu garuu abbaan manaa kee yaanaaf amanamaadha waan akkasii hin godhusi hin godha jedhees hin yaadu asumarraan siif galu jechuudha. 15 maatii keetiif ati intala meeqaffaadha? Maal jedhanii maqaa jaalalaan si waamu? Ani ijoollee dhumaati maatii kootiif maqaa baay'een qaba. Samiiraan maqaa ani ittiin beekamu Samoo jedhu, Kamisee jedhu, Bijigee jedhu, Goolee jedhu maqaa baay'een qaba. Kan obbolaan koo maatiin kiyya ittiin na waaman jechuudha. 16 Finfinnee jiraachuu moo Naqamtee jiraachuu jaallatta? Wayyoo Finfinnee tufaamuna. Finfinnees nan jaalladha garuu ani Naqamtee jiraachuu barbaada. Naqamtee magaalaa bareedduudha. Asumarra warri Naqamtee hin beekne dhaqaa daawwadha. Haroo Soorgaa, Hangar Guuttiin, bakka bashannanaa baay'ee jira. Hadiyyaa bakka jedhamu, Kumsaa Morodaa dhaqaa daawwadha. Maal jedheen isinii hima? Bakka bashannanaa dhokataa baay'ee jira Wallagga keessa magaalaa Naqamtee. Asumarraan dhaqaatii daawwadhaa magaalaa bareedduu jireenyaaf mijooftuudha. Asumarraan Naqamtee koo baay'een si jaalladha. Gaaffii 17 yeroo jalqabaa jaarsa keetiin wal bartu xalayaa moo bilbilaan wal bartan? Xalayaa siif ergee beekaa atoo? Nuuni maal jedheen si hima? Xalayaadhaanidha. Xalayaadhaan wal barree innis naa ergaa anis nan ergaa fi akkas. Maal baluu gaaffii kana nama gaafatuti waan isaa akkam barsiisaa wayiiti. Gaaffii 19 yeroo gaaffii 18ffaa obbo Lammaa Magarsaa fi obbo Daawud Ibsaa ayyaanaa keessa eenyuun jaallatta? Lamman isaaniiyyuu Oromoodha. Sabboontota namarraa waa baratanidha. Nama Oromoof quuqama qabudha. Nan jaalladhaani nan kabajaani. Lamman isaaniiyyuu Lammaa Magarsaa illee bara nama kubbaa dhiitee galcheedha hin beektu miti. Lammaan taphataa bareedaa ture. Lammishoo koo eessa jirtaa garuu sagalee kee dhaga'uyyuu yaadne irraa asumarraan iyyuu mee Lammaa kan argitanii beektuusin. Lammaa koo si yaadani kara kootti garuu tokko keessaa filadhu yoo jettee Daawud Ibsaa baay'een jaalladhaani baay'een kabajallee. Ani garuu lamman isaaniiyyuu naaf tokko yoo tokko filadhu jettee isa jedhamuufidha malee. Asumarraa waa'ee Lammaa sana gaaf tokko gadi bahee akka inni sagalee isaa sana nu dhageessisu naa dabarsi yaa Bishaaku. Gaaffii 19 yeroo barattu qormaata hattee qabamtee beekta? Ani hattee hin beekus qabamees hin beeku maaliif jedhe 10 keessaa 100 keessaa 5 fidee ofuma koofitti amanamummaadhaan ofii koo hojjechuu waan jaalladhuuf hattees qabamees hin beeku. 20 nyaata aadaa Oromoo keessaa kan naannoo kamii jaallatta? Kan naannoo hundaayyuu nyaata Oromoo naannoo hundaatti nyaatamu nan jaalladha garuu nyaata aadaa Wallaggaa baay'een jaalladha. 21 Ancootee nyaata aadaa Oromoo naannoo kamiitii nyaattee yookiin hojjettee beektaa? Ancooteen nyaata aadaa Wallaggaati mitiire? Nan hojjedhallee ni nyaadhallee kottaa adda faqee ila ishee waa fakkaattu isin nyaachisa gurrattis hin calamu hundi keessan akkanarraa namni gaafa hin galu jechuudha. Buna qalaa wajjin isin hojjedha. Gaaffii 22 maal jechuudha jedhee abbaamti isaayyuu natti na gaafattuyyuu osoo taa'ee danda'a jaalala si gaafate deebiin kee maali? Yaadees hin beeku maaf na gaafatas? Maal jechuudha gaaffiin akkasii jedhee miti reennu hin fakkaatu jechuun waan fakkaatu tokko naman gaafattaniis maaloodhaasin. Gaaffii 23 irra caalaa dargaggeessa yookiin
qeerroo naannoo kamiitu jaalala si gaafataa ture. Gaaffii cimaa maa inni ijoo gaaffiin akkasii ijoollee Wallagga Lixaa jechuun Wallagga Lixaa iddoo baay'ee jira. Ijoollee Wallagga Lixaa fi ijoollee Amboon beektu miti ijoollee biyya sanaa turan garuu irra caalee kan harka fudhatee mucaa Naqamteetii siin jedhe gurratti si calee lammaffaa kan hin gaafanne isheen kun intalattiin siin immoo gaaf tokko si gaafadhee dhukkee sirraa kaasela teessee mana argita. Eeshi dhumarratti yaada qabdu dabarfadhu. Dhumarratti atumti hawaa yuutuubiin galatoomii intala Wallaggaa intala bareedduu nuu deebi'uu keetiifis galatoomii hawwiikoo dumbushee ko baga nagaan deebite deemtee turtee maaliif hin deemin baga nagaan dhuftee siin jedha jechuun garuu baga nagaan nuu deebite hawaa dumbushee ko ani kan hin jedhu yeroo hundumaan faarsaa oola tokkummaa keessan cimsaa wal jaalladhaa waliin arrabsinaa biyyaa waliin qoodinaa garee gooxii hin himatinaa Oromoo kutaaleen 11 iyyuu Oromoo madhaa Oromoon tokko malee lama hin jiru jedha kan rakkate gargaara. Rabbiin illee akka biyya keenyaaf nagaa fiduu Rabbiinis karadhaa walillee iyyaafadhaa dagalee waliif ta'aa wal kafanaa keessumatti warri biyya hambaa jirtanii waliif dhiiga waliif yaada walii yaafadhaa quba wal qabaadhaa maaliif yoo inni badee maaliif mucaan kun argeen beeku waliin jedha wal gaafadhaa yoo isheen baddeellee akkasuma maaliif namni biyya hormaa jiru waan baay'eetu nama mudata waan baay'eetu nama ragaa rakkinni immoo yoo isin irra ga'ee biyya hormaatti halagaan halaguma quba isin hin qabu in dhukkubsatte sittiin fakkaatu irrakkatte sittiin fakkaatu isinii hin yaadu isin garuu quba wal qabaatanii waliif yaaddanii jennaan galmaa wal geessu ilmaan Oromoo tokkummaa keessan cimsaan isiniin jedha hunda keessan iyyuu isiniin jaalladha isiniin kabaja asumarraan hawaa yuutuubii dhaqaa daawwadhaa sheer laayik sabskiraayib godhaatii bira dhaabbadhaa jajjabeessa intala Oromooti hawaani omaa hin beektu kanaa booda jechuudha isinii deebiteetti karaa deemtee turte fakkaata amma deebiteetti baga nagaan dhufte jedhaati simadhaanii iddoo nagaa naaf oolaa hawwii gaafan galula waa'ee shonkooraa sana itti yaadi hidhaa 2 fudhadheen gala tole kanan ta'u taanaan sitti meera nagaan oolaa.